Welcome back. In today's class, we're going to learn how to talk about food and drinks. Hordoftan kutaa irraa kanaanis wanti ilaaluuf deemnu waa'ee nyaataa fi dhugaatiiti jechuudha. Waa'ee nyaataa fi dhugaatii akkamitti haasa'uu dandeenya yookiin maal fa'aa haasa'uu dandeenya kan jedhu ilaaluu deemna jechuudha. Viidiyoo waa'ee conversation waa'ee nyaataatii wal qabate kana dura tokko ilaallee turre, inni kun sanarraa adda. Okay, haasawuu biraa jechuudha. Nyaatummaan wal qabatu maleedha. So I've prepared a short conversation that you can practice with your friend. Okay, so kanarratti wanta nu gargaaru conversation yookiin immoo dialogue isinii qopheessee jira, because this is one of the best way to improve your English quickly. Okay, so now let's get started. As usual, akkuma yeroo hundaatti jechuudha, this conversation is going to happen between me and someone else. Okay, haasawni kuni anaa fi nama biraa tokko jidduutti ta'a jechuudha. So asirrattis ani kanin bakka bu'uun eedha jechuudha. Okay, so we're going to have letter A and letter B. So I'm representing myself as letter A. Okay, akka qubee eetitti bakka F buuse jechuudha. So I just want to let you know about that. Okay, isin beeksisumaaf jecha jechuudha waa'ee kanaati. So haa eegallu. What do you like to eat? What do you like to eat? I like rice and chicken. Do you like fruits? Yes, I like apples and bananas. What do you drink in the morning? I drink milk or tea. Do you eat breakfast every day? Yes, I always eat breakfast. What do you eat for lunch? I eat bread and vegetables. Do you like coffee? Yes, I like coffee very much. Do you drink water every day? Yes, I drink a lot of water. So haasawni keenya kana ture. Amma haasofni kana irra deebinee takka takkaan haa ilaallu, so that you can understand everything. Wanni hunda akka isiniif galu jechuudha. Okay, what do you like to eat in jedhen? What do you like to eat? Akkasi gaafatama. Maal nyaachuu jaalattaa jedhen. Sanboota maal naa deebise? I like rice and chicken jedhe. I like rice and chicken. Okay, ani ruuzaa fi lukkuun jaaladhaa jedhe. So asirratti isin maal gootu? Wanni isin nyaattan, okay, waan biraa yoo ta'e iddoo rice jettu nyaata biraa bakka buusuudha jechuudha. Okay, gaafiin immoo yeroo gaafachuu barbaadda yeroo hundaayyuu maal nyaachuu jaalattaa jettanii yoo nama tokko gaafachuu barbaadan akkasuma gaafatame jechuudha. Gaafamti fedhayyuu what do you like to eat? Okay, hin dheeressinaa yeroo gaafannu. So gaafii lammaffaarratti an gaafadhe, do you like fruits? Kana jechuun firiilee wantoota akka burtukaanaa, tuffaaha, wantoota akkas akkasii kana ni jaalattaa jedheetiin gaafadhe jechuudha. Okay, muduraa ni jaalattaa jedhama miti afaan Oromootiin. Okay, sanbooda yes jedhe jechuudha. Koomaa jira. Yes, I like apples and bananas. Applee fi maalin jaaladha jedhe dura eeyyee erga jedhe booda tuffaaha fi muuziin jaaladha jedhe. Okay, asirrattis isin kan mataa keessanii yeroo uummatu barbaadan asirratti orange fiduu dandeessanii bakka muuzaa immoo mango fa'aa fiduu dandeessu jechuudha. Waan baay'eetu jira miti firiileen adda addaatu jira. So you can choose whatever you like. Kan feetan filattanii jechuudha. Sanbooda maaliin gaafadhe? What do you drink in the morning in jedhen? Ganama maal dhugdaa jechuudha. Deebisaan isaa gaaficha akkasii jechuudha. Ganama maal dhugda yookiin immoo ganama maal dhugda kan jedhamu sun jechuudha. Maal jedhe? I drink milk or tea jedhe. Asirratti inni ganama aannan dhugaa. Okay, akkasuma shaayii dhugaa yoo ta'e isin immoo waan dhugdan keessan sanii bakka buustu jechuudha. Okay, tarii isin juusa burtukaanaa dhuguu taatan I drink orange juice
tii jechuu dandeessa yoo shaayii kan dhugdan ta'e jechuudha. Okay. San booda maaliin gaafadhe? Do you eat breakfast every day? Guyyuu qursii yookiin immoo ciree in nyaattaa jedheetiin gaafadhe. Maal jedhee? Yes, I always eat breakfast jedhee jechuudha. Akkaataa inni itti jedhee yaadattan I always hin jenne maal jedhee dubbise? I always eat breakfast jedhee. Okay. Eeyyeen yeroo hundayyuu maalin nyaadhaa? Ciree koona nyaadhaa jechuudha. San booda maaliin gaafadhe? What do you eat for lunch? What do you eat for lunch jedheen gaafadhe. Laaqanaaf yookiin immoo laaqanaaf maal nyaattaa jedheen gaafadhe. Maal laa deebise? I eat maal jedhee? I eat bread jedhe. Daabboo fi vegetables. Daabboo fi muduraa nyaadhaa jedhe. Isinis asirratti waan jijjiiruu barbaadan keessaa jijjiiruu qofa jechuudha. Bakka bread jedhee injeraa jechuu dandeessanii. Asirratti immoo shiroo jechuu dandeessanii jechuudha. Nama shiroo nyaatu yoo taatan jechuudha. San booda gaafiin an gaafadhe, do you like coffee? Do you like coffee jedheeni buna hin feetaa yookiin hin jaallattaa jechuudha. San booda yes jedhee I like coffee very much. Asirratti gaafiin keessan yeroo nama kana gaafattan do you like tea jettanii gaafachuu dandeessan. Waan biraas akkasumatti bakka kana galchuudhaan gaafattanii jechuudha. Do you like waan akkanaa ni feetaa jettanii gaafattanii jechuudha. So kan deebisu yoo ka fedhu ta'e yes I like coffee, yoo kan feene ta'e maal godhaa? No, I don't like coffee siin jechuu danda'a jechuudha. Asirratti nama baay'ee jaallatu waan ta'eef yes I like coffee very much jedhe. Okay. Eeyyeen buna baay'een jaalladhaa yookiin hedduun jaalladhaa jedhe. San booda maal gaafadhe? Do you drink water every day? Do you drink water every day? Bishaan guyyuu hin dhugdaa jedheen gaafadhe. Maal deebise? Yes, I drink a lot of water. Bishaan baay'een dhugaa jedhe. Okay. Nama bishaan baay'een dhugne yoo ta'e yes, I drink but not that much jechuu danda'a jechuudha. Nan dhuga garuu baay'ees miti jechuu barbaade jechuudha. Okay. Akkas fakkaata. Waa'ee ibsa isaa kan waliin ilaalle kanaan wal qabate haasawaa naafi namni kun wajji goone al tokko irra deebinee haa dhaggeeffannu. What do you like to eat? What do you like to eat? I like rice and chicken. Do you like fruits? Yes, I like apples and bananas. What do you drink in the morning? I drink milk or tea. Do you eat breakfast every day? Yes, I always eat breakfast. What do you eat for lunch? I eat bread and vegetables. Do you like coffee? Yes, I like coffee very much. Do you drink water every day? Yes, I drink a lot of water. So haasawichis isa kana fakkaata. Isin immoo haasawa mataa keessanii kanarra dhaabbachuudhaan uummattu jechuudha. Ergasii yoo nama hojii shaakaltan qabaatan namni tokko A ta'e namni kaan immoo B ta'e hojii shaakaltu jechuudha. Yoo namni hin jiraanne immoo isinumaatu al tokko A ta'e al tokko B ta'e ifuma keessanii hojii shaakaltu jechuudha. Sagalee keessan ol fuutanii bakka jirtanitti jechuudha yeroo kophaa teessan. Okay. San booda yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama akka fiddan shakkiin qabu jechuudha. So barumsi keenya xumuramee jira. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhaadha. Akkasuma hiriyoota keessan kan biraatiifis share godhaadha. Ergaaf koppii godhaati. Okay. Haaraa yoo taatan immoo chaanala kana subscribe godhaadha. Barumsa biraatiin hamma walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye for now.